أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برتوتني مركز ابن عباس درسين كينيا مقدمة أصول التفسير كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بريف فمدرسي لما فهم أما إيجا ليجرا درسي تقفا كيست وإيه شيخ الإسلام ابن تيمية الراوى دبني سينا سارا برنت ألت برنت دوئي يروجرو كان كيست مو waan inni keessa darbe seenaasaa ilmii barbaaduu keessatti seenaasaa isa guddaa ga'eellee mannisaa mana ilmii mana salaahaa ta'uun ga'een inni taphate keessattuu namni mana bareedaa mana ilmii mana rabbiin sodaan keessatti shaakalamu keessatti yoo guddate yeroo hedduu بعد توفيق ربيتي جاهي بكا قدا تقرأ أكا حياتني ابن تيمية رحمة الله عليه نمتي أكيك نافع علمي سألا اللي يعني شيخ النساء مشايخ تسا يعني مدرسة ساكيسا برتوتني بأن هدون أكجرنو أكيكني شيخ نكون شيخ جبا شيخ الإسلام المجتهد المطلق مجتهد كنتيك أبسا ديني إسلاما تي في عالم جبا كانت كتئ إلى اللي جريتشو بعد سنوات مقدمة أصول التفسير آخر عمري ساكي سأكني والرئيس وانها كيكو كم برتانسا كتاب برتانسا ابن القيم رحمة الله عليه مدارج السالكين جد مكيسة تأكم أني دبتي آخر عمري ساكي كتاب بري فما كتيس بري جرة بعد كناتي بودسينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه erga ilaalleen booda immoo tacriifaata usula jechuun maal jechuudha? Usula jechuun bu'uura wanni tokko irratti ijaaramu, bu'uura yookaan hundee wanni tokko irratti ijaaramu akka ta'e ilaallee jirra. Tafsiira jechuunis akkuma kan istilaahan beekumsa yookaan ilmii kitaabni rabbii ittiin hubatamu jechoonni isaa hiikni jechoota isaa ittiin beekamu. Akkasumas immoo muraadni yookaan ergaan isaa ittiin hubatamu, ergaan ayata rabbii qur'aana rabbii kan ittiin hubatamu, akkasumas ahkaamonni seerawwan qur'aana rabbii keessa jiran, kitaaba rabbii keessa jiran kan ittiin keessaa baafamanuu fi icitiin qur'aana rabbii keessa jiru kan ittiin beekamu ilmii tafsiiraa jedhama jennee irraa laallee jirra jechuudha. Akkuma ilmiin hundinuyyuu usula isa barbaachisu bu'uura irra dhaabbatamee hubatamu isa barbaachisu ilmiin tafsiiraa yani waajiba beekuun barbaachisaadha. Ergaa rabbiitii min awjabil waajibaat, ergaa rabbii fahamuun barbaachisaadha. Garbichi tokko erga rabbiin isa uumee jedhee wanni inni isa uumeef ajliin isa uumeef beekamaadha ibaadaadhaa fi ibaadaan immoo kan inni ittiin beekamu akkuma rabbiinii fi rasuul rabbii alayhi salaam itti barsiisanitti waan ta'eef kun karaa ilmiitiin kitaaba rabbii irraa namni garagalee kana fahamuudhaaf isaaf hin ta'u risaalaa rabbii ta'uu dhumti qofti immoo gahaadha dhalli namaa akka irraan garangalleef jechuudha quraana rabbii irraa. ولذلك كان فهموا دافمو بؤرا مالي رد أبني فهمنا مالي في طائفان ججلتي هندي ساتويو قرآن مربي فسر قرآن نكوني كتاب مرب الرابو إجتشوت ما فهمنو أكاتان جري اتفهمنو في أكاتان جري اتهوبتن بؤرا وانين كبنيف نمني توقعكم في الأسات وان كان هيكو غافتو جلنا في كرابنا جن ولذلك نمني قرآن ربي فهمود أبرباد بؤرا تقرد أبتي فهمو كما بؤر سنمو مالي وانجل سنة إلالود أجتشوت أجلين كتابة كان هذا هرّا إذني ربيتين درسي لما فا إيجلا مقدمة هنتو مرة مقدمة إدود أبن الراكاني مقدمة مؤلفة ابن تيمية رحمة الله عليه أكسين سات وان إني بريس سكن
irraa ilaallee turre khutbaa haajaa ilaallee tokko tokkoon jecha san keessa jirru fassarree bira tarkaanfanne jechuudha. أما الدو والعلم إما نقل مصدق عن معصوم جدو إرا إيغلاج كناف كتابة كيسان بافتني قلم اللي بافتني واني يرون دبدو إسركسو يوجراته كراكي الصوتيني وانكون نون فهمني نون هبتمني جدني قافتشون هندن دا أموانتف نمو كتابة تود أجيفتي الرفوية قبا يادنو قبتا maaliif dhalli namaa kun waa irraanfata waa dagata waan ta'eef ilmiin yeroo hedduu waan dhagahan katabanii immoo sana sirriitti bayaana godhachuu hundeessuu barbaachisa waan ta'eef ilmiin hundaa'aa yoo deeme malee gaarii miti waan ta'eef. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مال جده والعلم بكم سجدشوني جد إما نقل مصدق عن معصوم إما نقل يوكا نقلي جتشو مال جتشولو جنان كان رسول ربي عليه الصلاة والسلام صحابة رسول ربي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاه أكسم استابعوت برتوت صحابة ترى وان دفيتشو دربان سند متصل تئين سند walitti fufaa ta'een kan dhufetu naqlii jedhama. Kanaaf immaa naqluun musaddaqun an macsuum. Naqlii dhugaa ta'e macsuumarraa kan dogongororraa tikfamerraa kan dhufe. Maal jechuudha jennaan macsuuma jechuun rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Macsuuma jechuun لأن الله تبارك وتعالى يعصمه من الخطأ. خطأ الرا ربي وان إسان تكسوف رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان في علمي جتشون يوكا waan naqqalame yookaan waraabame jechuudha. Immaa naqluun jechuun yookaan waraabbii dhugeeffama kan haqqaqame kan dhugeeffame an macsuumin ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam khaxa'arraa yookaan dogongorarraa tikfaman irraa waraabbii akkasitti waraabametu ilmiidha tokko. معصوم جدو كان كيسا مالتو غلا تكفما دغونغورا تكفما كجدو كان كيسا مالتو غلا جنان علمون مال جدني كتاب ربي تسينا ربيني نوتي قرآن قبوف نجرنا نوتو إسا إيغا جدي إيغا ما القرآن نكون دغونغورا إيغا ما وانتي سن كيسا غلا جدا إني لما فان حديث رسولات عليه الصلاة والسلام سنس إيغا مادا سندان إيغا ميت وانت إف إني سدفان إجماعا ولي قلتي صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إما تقررت مسألة فقيات ورندها وما إلى ذلك وان إردت ولي قلن تكتو معصومة جرم مالي في جنان دغونغور تكفما رجدما مالي في جنان رسول الله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلال أمنكية جلنا الرت والإنجيس وان جدني كان في علمي جتشون وربي حقيفما مركنيفما كان بؤرة يوكان مد دغونغور ولبت إرى ورابم تلجو لقلارا ورابي وقيفما كمد دغونغور ولبت إرى ورابمت وإما يوكان موجد قول جج عليه دليل معلوم عليه جتشتير كنجرو مال دليل لملتون معلوم بكماته ملتوچون رغان جچو رغان بكماته جچر رجرو جچو إن كن استدلالا يوكان كعلموني رحمهم الله رب جرى عمل رفتو آية قرآنات قفلتني سنرد أبتني حكمي كان رجان أصلين رجان بؤرة قرآن كيس جرا يوكان سنة رسول ربي كيس عليه الصلاة والسلام جرا إسرد أبتني مال قد أنجتشول دبي وي بيان وي قد أن إفا وي قد أن يجتشول إفا ومسني إما تقو أديسن
wanni isaan addeessan sun bu'uuraan maal qaba? Ragaa beekamaa qaba. Kun kana keessa qiyaasa fa'iggala. Qiyaasa ragaan qur'aana, hadiisa, ijmaa'a, ba'da sanaati qiyaasa miti. يعني استصحاب استحسان والرجال منجم على كل حال إسان كن دليل عقليتي القياس دليل عقلي دليل عقليتي وانت ايه في يجود إني سلا نقلي دا إني كن مو دليل عقليتي دليل عقلي كن قرو مالتو كما لابد أن يكون عليه دليل معلوم دليل بكمان الرجرات قبج كان أفمال جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه علمي جتشون yookaa waraabbii mirkaneeffamaa madda dogongororraa walaba ta'e irraa waraabame tokko. Lammaffaan jecha bu'uuraan daliilun macluum daliil yookaa ragaan beekamaa ta'e kan irra jiru kanaa jedha. Wamaa siwaa dhaalik wanni kanaan ala jiru jedha. Wanni yookaa waraabbii madda dhugeeffamaa irraa hin waraabamin yookaan immoo jechama ragaan beekamaa ta'e irra hin jiraatin kanaan ala kana lamaaniin ala yoo ta'e fa'immaa muzayyafun marduud yookaan muzayyafa jechuun foorjidii jechuudha. Foorjidii deebifamaa ta'e jechuudha. Kan namni tolche, kan namni kaa'e jechuudha foorjidiin. Kan aslii hin qabne, kan haqiiqaa hin taane, kan dhugaa hin taane. Soba dhugaa fakkeeffame jechuudha. Marduud ifa galaadha waan ta'eef baaxila ta'uunsaa ifa galaadha waan ta'eef marduud hin deeffamaadha. Hin qeebalamu jechuudha. Wa immaa yoo kan hin taane hoo mawquufun gad dhaabbatama hin dhugeeffamus hin sobsiifamus. maaliif jennaan laa yuclamu hin beekamu annahu bahrajun inni soba ta'uun fakkeeffamaa ta'uun foorjidii ta'uunsaa hin beekamu walaa manquud qulqulluu ta'uunsaa hin beekamu. Foorjidii ta'uunsaa beekamee hin fudhatamu jedhamee baaxila jedhamee irratti xukumiin godhamee irratti murtaa'ee baaxilummaadhaan hin darbatamu. Yookaan immoo qulqulluun ta'uunsaa beekamee qulqullummaadhaan hin fudhatamu. Kanaaf ilmiin lamaa jechuudha. Ilmiin sadii jechuudha. Tokko haqa, lammaffaa baaxila, sadaffaan immoo baaxila ta'uunsaas beekamee kan hin darbatamne yookaan haqa ta'uunsaas beekamee kan hin fudhatamne jechuudha. Umuura kana sadantu jira. Walaakin haqqiin bifa lamaan beekamaa jechuudha. Tokko waraabbii mirkanaa waa takka kan ittiin makanne waa tokko kan ittiin makanne jecha rasuulaa irratti alayhi salaam sirfaa jedhan. Sirfaa jechuun qulqulluu kan waa tokko ittiin hin makanne jecha rasuulaa alayhi salaam jecha saxaabotaat jecha taabi'ootaat kan hin makanne waraabbiin sirnaan akkuma jirutti waraabamee nutti darbe. Inni kun naqlii jedhama. Inni lammaffaan immoo waraabbiidhuma bu'uuraan waraabamee nutti darbe sanarra dhaabbatee kan ulamaan sanarra dhaabbatee ragaa beekamaa kanarra dhaabbatee jechama isaa istidlaala isaa akkuma barri haaromeen akkuma yaanni haaraan dhimmi haaraan tokko ka'een xukumiin islaamaa maal jedha waan jedhu miizanarra kaa'ee kan inni ittiin murteessu jechuudha. Kun aqlii jedhama. Daliilarra dhaabbatee aqlii isaa hojjechiise jechuudha. Daliilarra dhaabbatee ragaarra dhaabbatee aqlii isaa hojjechiise jechuudha. Kana lamaani. Kanaaf naqliinis aqliinis keessa jira jechuudha. Inni kun haqa. Inni lammaffaan muzayyafun marduud. Muzayyaf jechuun foorjidii jechuudha. Kan fakkeeffame. Kan dhugaan taane garuu dhugaa fakkeeffamuudhaaf kan hojjetame. Haadha marduud. Baaxilummaan isaa beekamee hin deebifama inni kun. Baaxilummaan isaa hujjaadhaan ifa galaadha waan ta'eef. Inni sadaffaan irra dhaabbatama. Irra dhaabbatama jechuun maal? Irraa dhaabbatama. Waa hin dubbatamu. Dhimmi kun baaxila. Dhimmi kun haqa hin jedhamu. Haga waan baaxila isa godhu ragaarraa argannutti
يوكان موان حق إسا قد ورقارا أما أرغنوت لا يحكم ببطلانه بدات أوسا باطلة أنسا اتن مرتاو أكما كان حقة أنسا اتن مرتاو أما دليل كان ملتي سجرت طيب كان قبضا علمي جتشون كان علمين يوكان ورابي حقان واحدة كتم بتوتم مكتن ورابميتو مدوفي سند سري تئين حقا قما تئين مركني فما تئين مدد غنغور الرا ولبته كان سدنسل دبن سنرا ورابميتو فيت نقلي جدما كن حق يوكان مو كان علموني صدركا اجتهادا قبن صدركا واقب سعني قرآن ربي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إرجاء باسو كان دندان يوكا حكمي شريعة باسو كان دندان جرى كان يجو إنه كن عقلي لا ولكن دليل بيك مارت كان أبته إني كان أنا لا يوكا باطلة يوكا مو كان كم جن كن باطل كن حق جنة كان التمرتي السنة جتشو كان سدن كيسا هم بوجتشو بارك الله فيك ما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه التانسي وحاجة الأمة إمي أمتا أمني حاجة أمون أمتا ماسة إلى فهم القرآن ماسة جتشون أكان أولانا دا درن قدا دا إلى فهم القرآن قرآن ربي هو بتشرت قدا دا حاجة قداك أبدي كمالتي حاجة أمتي أمني كن قرآن ربي حاجة هو بتشرت قرآن سكمين الذي هو حبل الله المتين قرآن إسا فينيو ربي هنجن فينيو ربي جبعتي سنة مالي في جنان فينيو ربي تي قرآن نكون طرف نساء أركا كيس سنجرة يا أمة إسلام طرف نساء أركا ربي جرا مالي فينيو جرم جنان سبب اتيني قرى ربيتي اتنمهي دوانتي في قرى ربيتي نما جيس وانتي في فينيون سببا فينيو قبتنيدي قرى ربيتي تيمباني فينيون قبتني قرى ربيتي ديمن سني قرآن ربيتي حبل الله المتين فينيو ربي هنجن يوتر الراتي جنان سينجتو متيجو والذكر الحكيم يادنو مو في غاية الإتقان يادنو يوكان ذكري هدو وقفما حقته كان أكان بيفا بريدة تاتين حالان حجائب بيفا تاتين كان كندوفته إرقا أكسي كان of كيسا قبل جاء قرآن كونيس وصفي قرآنات والصراط المستقيم داندي ربي داندي إسا جلين الرنجر داندي سريدا قرآن اتشي قرآن ربي حبل الله المتين فنيو ربي جتنقبني فنيو ربي جباتي كربي ولتنا باسو ولتنا مجيس لما فا والذكر الحكيم أدو عجائبا كانوا في كيسا قبو يوكان إرقا أكان كندوفت كاني صدركا أغمى أولانا الآن إبسمت وديفنو أكسي كان كيستي أرقم والصراط المستقيم داندي ربي داندي جلين الرنجر جتشو الذي لا تزيغ به الأهواء سبحان الله الذي قرآن نكون لا تزيغ به الأهواء فدين التين انجلتو فدين التين انجلتو نمني ميا قرآنا أرجتك واني برا يو برا دفيجة القرآن ديسي وان برا تنديم وبدا لا تزيغ عن به الأهواء يعني فدين لبودا ittiin hin jallattu yookaan irraa hin dabdu jechuudha. Irraa maqxu jechuudha. Ishii irraa maqxee waan biraa hin filattu. Nafsiin haqiiqaadhaan haqa rabbiin ibseef jechuudha.
ولا تلتبسوا به الألسن سبحان الله قرآن كان يقول ولا تلتبسوا ولمكتوا الألسن الرمنتي ولنمكتوا إني عربتس إني عربا تانس أبو سر مكرا سبحان الله إذو عربي فويتين دبيبتي واتكم بيو ولكنه إرتين جبات التنلفات حربني ولا ركاه مكت جتشو ولا يخلق على كثرة الرد ولا يخلق أي لا يمل هنجلته يجو يمفو يجو هنفو على كثرة الرد الرد الديبساني قرؤون يوكا الرد الديبساني أجيفتشو نمن نفسي كان نمن نفسي سبحان الله هقامي قرآن قرآن أمو مقران وانهار أمو مقران نمو بوسسا كسيمي سبحان الله ولا يخلق على كثرة الرد دديبسني أجيفتشوس تي دديبسني أجاون دديبسني قرؤون متانسا نمن تاتي السو نمن نفسيسو ولا تنقضي عجائبه دينكين ساموهن نمتجد سبحان الله همو مقراتين دينكي ويغرت قرآن ربي الرحمن ولا تنقضي عجائبه دينكين ساهن نمتو سبحان الله أمو مقراتين أمو كيس قدبوتين أما هيك ساسريتي فهمتين أما كيس بريتشتيتو مع علمي قرآنا كان كيس قدفقاتين عجائب مهارة هدو أرقتها سبحان الله كنا في القرآن نكون صالح لكل زمان ومكان يرومر زمن كم كيستويو برا كم كيستو وقتي كم كيستويو برباچ سادا وان سچي اوممودم وان تكنولوجي سچي فون درت امور ادم تله اوف كيست كان امتي اصلين سا قرآن كيس جرچ سبحان الله ولا تنقضي عجائب دينكينسا هنتمرمتو ولا يشبع منه العلماء ولا يشبع انكوفو منه قرآن كان العلماء بيكتوتني رانكوفن كم تراكو فريقو يا ويانان وان عجائبا كيستي أرجو سبحان الله همو مقراتين سيبوس أمو مقراتين وإرابرتا أمو مقراتين كوان يروجل كباتيف أجرتو في ستفكاته سبحان الله ولا يشبع الراهن كوفو منه إسر العلماء بيكتوتني من قال به صدق نمني قرآنا دبته يوكان إرجاء قرآنا فود إرجاء قرآنات دبته صدق دقا دبته وان رب الرد دقا دبته جراري هنجر كنام نمني قرآنا دبته إرجاء قرآنات دبته صدق دقا دبته ومن عمل به أجر نمني إسيد عن حجته نمني قرآن كان عن حجته حجيت هيك أجر من دفمي نمين دفمي يا ربي برا قرؤون سانما من ديسا اتين حجتشون نما من ديسا برسيسون سانما من ديسا كان هو من عمل به أجر نمني إسان حجته أجر من دفمي ومن حكم به عدل نمني مو إسان مرتس قرآن كان مرتس عدل حقا مرتس وان رب الرا حقا مرتس جراري ربي برت نفسي ظلمم تنجرت في الدنيا ولا في الآخرة دنيا تستي آخرة تس ربي برت واني ظلمم تنجر إرجع ربي هجت اتنمني إرجع ربي تي مرتس فقد عدل حقا مرتس ومن دعا إليه نمني قرأ قرآن كانت نما يامي هدي إلى صراط مستقيم أو هدى إلى صراط مستقيم هدي يوجنة أجيل أفما ساتيفو إلى صراط مستقيم قردان دي قد جت سنتي أجيلي قردان دي قد جت سنة قردان دي سريتي وفي فوق أجيلي جا يوكامو ومن دعا إليه نمني قرأ قرآنا كانت نما يامي هذا أجيل جتو هداية الإرشاد أجيلما بيان قوتشو أجيلما daandii haqaa fi daandii baaxilaa walirraa adda baasanii ibsuu san qajeelchee jira nama waame san
qajeelcha jira gara daandii sirriitti ila siraatin mustaqiim gara daandii sirriitti. Kanaaf lamaaniin hun taacho man da'aa ilayhi hudiya jenne innumti waamu sun ofumaa isaatiifuu qajeele jechuudha. Innumti gara qur'aanaatti nama yaamu sun qajeele jechuudha ofumaa isaatiifuu gara daandii sirriitti qajeele jechuudha innichumti nama waamu. Kanaaf al tokko tokko da'waan kan inni fayyadu nama waamamu qofa otoo hin taane isuma da'waa godhullee hin fayyada jechuudha. Innumti da'waa godhuyyuu sababa da'waa kanaatiin hidaayaa tawfiiqaa argachuu isaatu mala. Hidaayaa ishii rabbiirraa taate san qajeeluma ishii rabbiirraa taate sana booda ishii jallinni hin jirre sana kennamuu isaatu mala jechuudha. Yookaan immoo namni waame mataa isaatti nama waame san gara sirriitti waame gara daandii sirriitti waame jechuudha. Hadaa gaafa jennu. Dammaadhaan gaafa qaraan hudiya gaafa jennu innichumti waame sun qajeeluudha. Gaafa hadaa jennu sun inni waame sun nama biraa qajeelchuu jechuudha gara daandii sirriitti jechuudha. Lamaanuu hin deemsisa. Waman tarakahu namni isa dhiise qur'aana kana namni dhiise min jabbaarin hoorarraa boonarraa kan dhiise qasamahu Allah rabbiin isa cabse. Qur'aana kanarraa namni garagalee duniyaattis akhiraattis nama gadii namaa ta'a jechuudha. Nama awwaarradamaa namaa ta'a jechuudha. Subhaanallah. Namni koorarraa isa dhiise rabbiin isa cabsa isa xinneessa. Waman ibtaga alhudaa fi ghayrihi waman ibtaga namni fedhe alhudaa qajeelum fi ghayrihi qur'aanaan ala namni fedhe immoo adallahu Allah rabbiin isa jallisa. Kanaaf kana keessa ergaan jiru ergaa jabaa beeka. Tokkoffaa ummanni kun ummata qur'aanatti hubannoo qur'aanaatti deebi'uu qabdu akka taate majdiinsii kabajaansii ulfinnisii gara qur'aanaatti deebi'uu malee fala biraa kan hin qabne ta'uu akeeke Sheekh al-Islaam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Hada haqqun waadih. Kun haqa ifa galaadha. Qur'aana kana immoo wasfii garaagaraatiin wasafe qur'aanni kun finyoo rabbii cita hin qabne namni isa qabatee isatti rarrahee jedhe haala nagaadhaan rabbii isaatii wajjin wal ga'uu akeeke. Akkasumas immoo oduun keessa jiru haala gaariidhaan kan qindeeffame dhikrii rabbiiti yaadannoo rabbiiti namni isa qaree rabbiin dhaakkare ajrii itti qabaachuu akkasumas immoo fi gaayatil itqaan haasaa rabbii kan gonkumaa baaxilli waydu gongorri wayii keessaa hin ittiin kaloofne yookaan dogongorri wayii keessaa hin mul'anne akka ta'e akeeke akkasumas daandii rabbii kan daba hin qabne kan rabbii wajjin wal nama gahu akka ta'u akeeke jechuun kun qur'aana. Kanaan ala wasfi hedduun wasafameeti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu lubbuun mi'aa qur'aanaa dadhabte waan biraatii wajjin walitti hin qixxeeffattu. Laa taziiqu bihil ahwaa akkuma inni jedhe jechuudha. Ajamas ta'e arabas ta'e arrabni waliin dhooftu. Arrabni waliin dhooftu yookaan qara'uunsaa hin ulfaatu. Salphaa. Akkuma rabbiinu laaffifne jedhe san. Nama nuffisiisu. Diqiinsaa immoo hin dhumu yeroo yeroodhaan waan ajaa'ibaa ammuma keessa gadi buuneen waan ajaa'ibaa qur'aana rabbii irraa agarra. Kanaaf qur'aanni rabbii hayaatni kan ittiin namni akka dhuunfaatti hayaata gaarii hayaata gammachiisaa duniyaa akhiraatti aara galfachiisaa ta'e kan ittiin jiraatu qur'aana rabbiiti. Muslimni manhaja hayaata isaa godhachuun barbaachisaadha jechuudha. Gara kanatti nama waamuunis barbaachisa. Kanaaf immoo jalqaba fahamuun barbaachisaadha jechuudha. Kana laalchisee maal jedhe? Qaala ta'aalaa فإما يأتينكم مني يو نرى يا ربي يو نرى اسنت دفته مني أنرى هدى قجيل فمني وي فمن اتبع هدايا نمني قجيل فمكيا وردفي فلا يضل هنجلة داندي سريرا هنجلة ولا يشقى بورس آخراتي إن هنقوموا هونغا نما هنتهو جا ربي نمني إيسا قجيل فما قد إيقابته هنجلتس
daandii irraa hin maqu, daandii sirrii irraa hin maqu, akkasumas immoo hayaata isaa akhiraa irrattis hin hoonga'u. Waman a'rada namni immoo dugda gale yookaan gara gale an dhikrii qur'aana kiyyarraa فإن له إساف جرى يا رب معيشة جرو يوكا جرين ضنكا إبوتات إبتو كنتات تنكي كان قبض ونحشره إسا دمك سنة إسا كافنا يا رب يوم القيامة ويا قيامة أعمى حال النجامات إن إسا كافنا يا رب إني سؤال أكمني حر قرآن ربي الراجل ربين قياك يا ما نعمة اللي ما كن اتجمدوا كيساتكو إجا متشون إساتكو إجا لمان كان بيكتوز اسمه كان الرافضة تيدمك سبحان الله ونحشره إسا كافنا يوم القيامة ويا قيامة أعمى حال النجاماته قال هنج نمتشي جاماته كافمسون نمتشي قرآن ربي را قرقليسون هنج ربي وفتاكية لما حشرتني أعمى ما لي في جاما قوتين كافته وقد كنت بصيرا أنونا ما أرقن تري biyya duniyaatti jigan koolamaanuu in argaa anoo nama argun ture harramaa jaamaa gootee na kaaftee ما جاء ربين قال هن جاء ربين كذلك أكما كان أتتك آياتنا قرآن كينيا آياتوت كينيا ست أفته فنسيتها أي فتركتها هندي إفته إن الرام فتيجو إندقت تيجو هندي إفته يجو وكذلك اليوم تنسى أكما كان حرر إيفمتا هندقتم تيجو ربي واندقت هندقتم تيجو هندي إيفمتا أكما أتي إتوتين هججو دندسو كالي قرآن نكينيا آياتوت نكينيا ست أفنان إرادقت إيفته حتى نتس إيفنا جاء ربي نجو كناف قرآن ربي نمك أبتف مد جلنات دنياتس كان نمني حق الراهم مقنة التين هم مقنة قرآن ربي كان قفا ويا آخراس مو كان نمني التين هنون قفنة آية ربي كانت قرآن ربي وقال تعالى ربي نكس جدجد هاسا ودران هاسا إف رقا في دتاجر ابن تيمية رحمة الله عليه قد جاءكم وقال أن إسند فيجرا من الله رب الرا نور هفتي الذي يبدد الظلام كان دكنا كان ساقو يجو كان ديجي بالليسو دكان وكتاب مبين قرآن كتابني إفقلاني سنت فيجرا بك كانت ربي قرآنا نور جد يوصف كتاب إفقلاني جد يوصف أتشي مال جد يهدي هنك جلشة به الله ربين إسانك جلشة جد من اتبع رضوانه نما جالل ربي هردف سبل السلام داندي نقوى داندي ون نقوى جد داندين حقاتو كتشمالي هنجر أستي ماليف هدو قد إيه سبل جد جنان داندين كن داندي عباداتي داندي صلاة داندي زكاة يعني داندي حجي داندي عبادات يعني صدقة وهكذا داندي ون عباداتا كان اللينا ما كن اتين نقوم أرقتو نمني داندي كان اتين هردو في ربين كانتك أجيل ججو هذا يعني قرآن ربي متاسد دكنا كيسانا مباسا وفي ساتي إفا دكنا نمر ساقا دكنا نمر أنكتي سيبا ليسا eenyuuf nama jaalala rabbii barbaade daandiiwwan nagaa ordofe rabbiin cabbadee jechuun wayukhrijuhum min adh-dhulumaati dukkanawwan keessa dukkanni hedduu beeka dukkanni wallaalinaa jira
dukkanni fedhii lubbuu jira, dukkanni shahwaa jechuudha. Dukkanni faqrii haa jennu jira, dukkanni hedduu jechuudha. Anwaaciin dukkanaa, gosti dukkanaa baay'ee hedduu. Dukkana kana hunda keessaa wanni nama baas Qur'aana ila nuuri gara nuura tokkicha. Ifti garuu tokkicha. Qur'aana Rabbii keessatti yoo ibsamu ifti tokkichaan ibsame. Zulumaanni dukkanni garuu hedduudhaan ibsame. Maaliif jennaan dukkanni hedduu. Faqriin dukkana tokko. Shirkiin dukkana. Dukkana isiin jalqabaa, dukkanni jalqabaa shirkiidha. Dukkanni macsiyaa jira. Dukkanni faqrii jira. Dukkanni hawaasummaan babbadaan akhlaaqa dhabuun dukkana biraati. Hawaasni diigamaan hawaasa diigame ta'uun dukkana biraati. Hawaasa izzii dhabe ta'uun dukkana biraati. Hawaasa zulli, hawaasa xinneenyaa ta'uun dukkana biraati. Kan harii hunda keessaa dukkanawwan kana keessaa kan nama baasu Qur'aana Rabbiiti jechuudha. Ila nuur gara nuura tokkotti. Bi'idhnihi eeyyama isaatiin. Ati dandeettii waan qabduuf, beekumsa waan qabduuf qofa Rabbiin Qur'aana kanaan dukkana keessaa, dukkanawwan keessaa gara ifaatti sin baasu. Bi'idhnihi eeyyama isaatiin. Akkuma duraan dubbanne nama Rabbiin qajeelcha namni jallisu hin jiru jenne. Idhnii Rabbiitiin, fedhii Rabbiitiin namni kan qajeelu. ويهديهم قرآن كن جرى قجيل شجر إلى صراط مستقيم جرى داندي حقا جرى داندي سريته أتي جرى قجيل شاجر أما لكس يا ربي وقال تعالى ربي التهجت ألف لام را الله أعلم بمراده ربته بك هيك ألف لام را حروف مقطعة قرآن كيف سجرنا ألف لام ميم ألف لام را ياسين حروف مقطعة جرين كن مرتنويو نمني فسروا الأبر بعده دوغنغور والله أعلم بمراده كن مراد ساربت بك ما جاء تشيكاسي كتاب أنزلناه كتاب نتبوف نجا كتابني أنزلناه نتبوف إليك غركنك لتخرج الناس من الظلمات لتخرج الناس نما أكبافتوف بيقالا إرغان قرآن نبويف سبب نسا مالكتي أسد دبت لتخرج الناس نما أكبافتوف من الظلمات دكنوان كيسا إلى النور قرأ ربيت بإذن ربهم فدي ربي سانيتين إلى صراط العزيز الحميد قردان دي قوفتا انجفتات إيفي فارفمات إيسان التكبافتوف العزيز انجفتا كنتي الحميد فارفما كنتي فارو قوتود أنكم فارفا إنني الله رب الذي له ما في السماوات الله إسا إساف والنسمائي كيس سماي ون كيس جرو هندي كان ساتات وما في الأرض وندتشي كيس جرو هندي اللي كان ساكن تاتيج موتي حكا كناف غرا داندي إسات غرا داندي غوفتا أكسيتي أكسين بافتود أف قرآن كان غرا كيبوفنا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي سبب كناتيف بوئي هجين كنكي رسالان كنكي إرغان كنكي the mission إرغان كنكي كان كيسا إرغمناتي فدأتشود أقب ألا ما قرآن كانان دكانوان إساتي هاقوغاني إساتي نانعاني جرانو كن غوسا غوسا دكاناتين غرانو رب ربيتي باسودا أيام ربيتين جاء وقال تعالى أما اللي جاء ربين وكذلك أوحينا أكما كان غركن كيلا لبيغوني إرغاغوني أجاج دبرسني يوكا بيكسفني إليك غركي روحا من أمرنا قرآن أجاج كينيراته فالروح هنا روحنا ستي قرآن ربيتي أتي كيما جاء ربي ما كنت تدري أتي كم بيكتن تري جاء ربي ما الكتاب بريسون يوكان بريفم يوكا كتابني ما لكتهم بيكتو تري ولا الإيمان حتى إيمان ما لكتهم بيكتو تري ولكن قروج يا ربين جعلناه تاسفن أي سيرناه جعلناه تاسفن نورا إفا نهدي به كانت تنك أجلتنو
من نشاء نما فين من عبادنا قربوان كين الرجاء وإنك أتجد لتهدي نكجيلشتا إلى صراط مستقيم قردان دي حقا قردان دي قد جئتي نما قجيلشتا أجئ يا ربي دران مال جنة درنوت waan rabbiin jallise namni qajeelchu hin jiru waan inni qajeelche immoo namni jallisu hin jiru jedhe ragaan kanaa quraana keessa hedduu maaliif asitti la tahdii jedheree iddoo biraatti quraanumti laysa calayka hudaahum sirran jiruu bari yaa muhammad jara qajeelchuun walaakinna allaha yahdii man yashaa rabbitu nama fedhe qajeelcha malee jedhe iddoo biraatti innaka laa tahdii man ahbabt walaakinna allaha yahdii man yashaa ati bar nama fedhe hin qajeelchitu garuu rabbitu nama fedhe qajeelcha malee jedhe طيب asitti immoo maal jedhe wa innaka latahdii ati ni qajeelchitaa jedhe rabbiin ilaa siraaxin mustaqiim gara daandii sirrii ta'etti qajeelchitaa jedhe maal inni kuni jennaan hidaayaan inni rabbiin qobaatti inni qofti qajeelchu hidaayaa isa kami jennaan hidaayaa tawfiiqaati qajeelchuu isa kan tawfiiqaati qajeelee argamu jechuudha namni tokko qajeelee argamuun tawfiiqa rabbiiti garuu namni tokko karaan haqaa isa kana karaan jallataan isa kana jedhamee barsiifamuun immoo namni rasuula rabbii alayhi salaam isa kana kan isaan danda'an kun karaa haqiiti kun karaa baaxilaati jedhee baaxila kanarra nama deeme akhirri isaa kunoo jahannama rabbiitu as jira asiin immoo namni karaa sirrii kana qabatee deeme immoo yaani jannata tu isaaf jira jechuu karaa daandii waan karaa jallinaatti nama deebiftu hunda bayaan godhanii rasuula rabbii alayhi salaam waan immoo karaa qajeelaatti nama taphachiisu hunda rasuula rabbii alayhi salaam ifamsanii isa kanatu daandiitti qajeelchuudha jechuudha daandiitti qajeelchuu isa kana amma namicha qajeelchuun garuu ka rabbii qofa asitti kan jedham innaka latahdii kan jedham qajeeluma inni qajeelchitaa jechuun karaa itti agarsiiftaa ni barsiiftaa dogongora fi isa dogongoran taane adda baaftee ni agarsiifta ni barsiiftaa baaxilaaf haqa walirraa adda baafteetu sirriitti mul'iftaa barsiiftaa ati gara daandii rabbiitti gara daandii sirriitti waan dhala namaa kana geessu sirriitti agarsiiftaa jedhe jechuudha achii kee maal jedhe صراط الله صراط إني سرين سكني سكمي جنان صراط الله دان دي ربيت الذي له ما في السماوات وما في الأرض قوفتا إسا والنسمي كيس جروس واندتشي كيس جروس هندلو كان ساتي ألا أقهاج يا ربي إلى الله تصير الأمور قال ربي تدي بفهمتي أمرين هندنو إمي هندو قال ربي دي بفهمتو داجل kun wanni inni hakeeku qur'aanni rabbii keessa hayaata dhala namaa akka jiru duniyaattis akhiraattis namni daandii sirrii daandii baaxilaa irraa mayyazee hayaata isaa duniyaa kana irratti daandii sirrii irratti of eegee rabbii isaatii wajjin wal ga'ee milkaa'uudhaa barbaade qur'aana rabbiitti deebi'uudhaa qaba qur'aana rabbiitti yoo deebi'u tadabbura gochuudhaaf fahmii isaa fahamuu qaba hubachuu qaba xiinxaluudhaaf hubachuu qaba ma'anaa isaa beekuu qaba muraada rabbii beekuu qaba kun immoo akkaataa itti beekamu qaba daandii mataa isaa danda'e qaba seera mataa isaa danda'e qaba kanaafan seera kana barreessee jedhaa jira jechuudha ibnu taymiyaa rahmatullahi alayhi achi kee maal jedhe waqad katabtu hadhihi almuqaddima mukhtasara seensa kanaa jedhe seensa kana gabaabseen barreessee seensa kana inni jedhe kitaabuma guutuudhaan seensa jedhe maaliif jennaan waan usulli tafsiiraa qabatu hundan qabanne waan ijoo waan seera waliigalaa qofa qabatte waan ta'eef mukhtasaraa gabaabsee jedhe bihasabi taysiiri illaahi ta'aalaa hamuma rabbiin naa laaffiseenanii waan kana gabaabsee barreessee jedhe min imlaa'il fu'aad min imlaa'il fu'aad jechuun onnee konkoorraa fuudhee barreessee qooma kiyyarraa fuudhee barreesse maal jechuudha jennaan yeroo kitaaba kana barreessu ragaadhuma islaamaa ragaadhuma qur'aanaa ragaa hadiisaa qooma isaa keessa jiru fuudhee barreesse malee kitaaba gara gaggalchaa hin barreessine jechuudha
Kanaafituma khaxa'iin wayii keessa jiraate iyyuu يعني لأنه من إملاء الفؤاد يجودا والله الهادي ربي تقجيل شادا إلى سبيل الرشاد غردان ديك أجيلوماتي كنما قجيلشو ربي يجديشو أكستي طموري جتشودا سينسا إسا كتاب كناف سينسا أصول بؤرالي تفسيرا بؤرالي علم تفسيرا irra itti baramu dubbachuu isaatiin dura seensa akkaan ergaa guddaa qabdu kana nu dabarsee jechuudha. Kanaaf gaggabaabsinee waan haga yoonaa ilaalle kan yoonaan tokko mu'allifeen jalqaba innaa dubbatu maaliif kitaaba kana akka allafe kitaaba kana maaliif akka barreesse irraa dubbate maaliif garii obboleewwaniitu isa gaafatanii akka ta'e dubbate. Lammaffaa immoo qawaacida yookaan bu'uuraalee murteessaa akka keessattuu qur'aana rabbii fahamuudhaaf ma'naasaa muraadasaa fahamuudhaaf kan isa dandeessisu hubachuudhaaf kan isa dandeessisuuf akkasumas haqaa fi baaxila kitaaba tafsiiraa kana keessa sesseenee jiru daliila ittiin adda baafachuudhaaf danda'an ilaalchisee akka barreessuudhaaf irraa dubbate jechuudha. Kana keessatti Sheikhul Islaam maal dubbate kutubni tafsiiraa kitaaboleen tafsiiraa hedduun isaaniidha waan sirriin taane ra'ii baaxila ta'een ra'ii faasida ta'een guutamtee jirti akkuma kana haqa ifa galeen guutamtee jirti. Kanaaf ra'ii faasida kana yaada faasida ta'e yaada sirriin taane kana akkamittiin yaada sirriidhaaf haqa ifa galaa ta'e irraa walirraa adda baasuun danda'ama kan jedhu irratti kan gargaartuun barreesseedha kan inni irraa jedhe jechuudha. Kutubni gosa lama kutubni tafsiira keessatti barreeffame. Inni tokko kitaabolee tafsiiraa kan jecha salafootaa sahabaarraa taabi'ootarraa taabi'ootarraa hordoftoota jechuudha. Sahaboota barattootni sahabootaa taabi'oota barattootni taabi'ootaa immoo taabi'ootaati. Jarreen kanarraa yaada jaraa akkuma jiruun kan fiddu jechuudha. Sirfa أي غير مخلوطة بآراء المتأخرين ورد الدوبة أفن يادا إساني أتوه التندبلين أكما جرنون فدني كان نونغا أنسوني إن كن نقلي جدا ما يجو كتابني كتب التفسير كان قبل جرتي وجو كوني الدوكا متغثين قلا ياد غثي يجون سل إرادو بنيرا يادا سرين تاني يجو يوكا باطلة يجو دوغنغورا Eessaan dogongorri itti gala iddoon kun yoo jenne tokkoffaa min jihatin naql yeroodhuma waraabbii kana keessatti dogongorri seenuutu mala jechuudha. Fakkeenyaaf akka waraabbii banii Israa'el irraa waraabame. Dhugeessuttis sobsiisuttis kan nama rakkisu tawaqqufa kan irraa goonu jechuudha. Gartanii nawcii isa jalqabaa keessatti gosa isa jalqabaa keessatti gosti kitaaba tafsiiraa inni lammaffaan karaa lamaaniyyi baaxillitti seena dogongorri itti seena tokko yeroo waraabbiin waraabamu keessa fakkeenyaaf amma kutuba tafsiiraa tokko ilaaltan suuraan tokko naa galu waa'ee fadaa'ila suuraa dubbachuudhaaf jedhamee waa'ee tokkoon suuraa sadarkaa isiin qabdu irraa dubbachuudhaaf jedhamee hadiifni danuun mawduu'a ta'e hadiifni daciifa ta'e hedduun keessa gaggalee jira kitaabota tafsiiraa hedduu keessatti jechuudha. Kun jihaa naqliitiin jechuudha. Waraabbii keessatti rakkoo waraabbiiti jechuudha. Hadiisa jedhamee dhufeera. Walaakin yeroo waraabamu akkaataan waraabbiin isaa itti dhufe mataa isaatti rakkoo mataa isaa danda'e waan qabuuf karaa kanaan yaadni baaxila ta'e yookaan yaadni dogongora ta'e seenee jira jechuudha. Inni lammaffaan siluma ilaalcha dogongoraa irraa kan dhufe jechuudha. Kun keessattuu tafsiira warra boodanaa kutuboota warra boodanaa keessatti baay'inaan argama jechuudha. Kanaaf akkuma waliigalaatti tafsiirri yookaan manquula yookaan macquulaa kan waraabbiidhaan dhufe jira yookaan immoo kan isuma waraabame kanarraa immoo kana hubanne jedhamee kan namni biraa istidlaala godhate hubannaa namni biraa waan jiru ragaa jiru qabatamaarraa ka'ee hubateedha jechuudha. Jiha lamaan kanaanuyyuu dogongorri iddoon itti seene waan jiruuf usulli kun wanni nama gargaaruuf yookaan bu'uuraaleen tafsiiraa seerawwan tafsiirri qur'aana rabbii ittiin fassaramu kana barachuu wanni nama gargaaruuf isa kana keessaa isa qulqulluu hin taane keessaa baasanii isa qulqulluu ta'ee fi daandii sirriirra nama buusu
الرتتية فتني قرآن ربي فهمود أفنا مغرغارة ربيني نما وان دقهين وان برتين فيدا مربي إنه هاقودو نما يرومر علمي دبلتا ديم ربي إنه هاقودو ربيني قرآن كناني ور قدرين ساني والفودم بروتو ور كتاب إساني اللي مرقان كنما ربي إنه هاقودو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إله الأولين والآخرين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم ربيني إنما كان يعني علمي كان فيد مربي إنه هاقدم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.